Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtaniif gallattee jirtanitti isiniin jedha. Uummata qashtii uummata jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni nan beekne yoo jiraattan ani kennaa jaalalaa jedhamaa isiniin jedha. Warroonni kennaa jaalalaatiif maatii taatan subscribe like warroonni godhaa turtan guddaa galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Uummata qashtii egaa nama gargaaruuf nama ta'uun qofti barbaachisaadha isiniin jedha. Naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jedha. Isinan jaaladha isinan kabajaa isiniin jedha. Galanni keessan egaa bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Egaa warroonni kennaa jaalalaa na jajjabeessaa share like gootanii akkasumas koomentii barreessaa jirtan naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaa nama gargaaruuf nama ta'uun qofti barbaachisaadha isiniin jedha. Egaa akkas isiniin jedha. Akkuma viidiyoo irratti agartan tana obboleettii teenya waan hedduu nama gaddisiisu tokko har'a qabadhee isinii dhufe. Maal qabattee dhufte jechuun kecha inni oluu akkuma argitan obboleettii teenya tana biyya Joordaan keessatti madaamuu yookaan assareen ishee hojjechiistu maallaqaan kennituu fi hirrukutti kinoo amma akka ishiin dubbachaa jirtu as adda bakka funyaanii kana na dhoofte kuma viidiyoodhaan ani sagalee waan irraa cufee fi wanta ishiin agarsiiste kanaan achi na rukutte bakka kinoo harka ishiitirra mul'achaa jira viidiyoon harka ishii bootaa agartan kana assarri ishiitirra rukute jechaadha. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa miskiina wayitii dhugaa baay'ee tokko yaa rabbii keenya ijoollee biyya arabaa keessaa akkanatti hojjetanii akkaataa daddafanii kun maatiidha saamamaa kun abbaa manaatis saamamaa kun nama jaalatis saamamaa yaa rabbii koo hedduu tokko nama gaddisiisti. Isheen tun damooza sagalee dhoowwatte biyya Joordaan keessa kan ishee waraabaa jiru kan viidiyoo kana immoo waraabaa jiru ani akka carraatan achi dhufe jette. Inni akkas isiniin jedha. Akkuma argitanii bu'aa jirti baay'ee nama gaddisiisti. Qaama isheetitu himaa nama wayyoo qabu qaamni nama fuulli namaatu nama himaa dhugaa rabbii mimmaan qabachuun dadhabe yaa rabbii koo ati furmaata godhiif yaa rabbii koo ati furmaata godhiif yaa rabbi. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Hedduu tokko akkuma agartan kinuu kana waan ishiin rukutteeni dhugaa waan hedduu nama gaddisiisudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa kinuu addarra bakka ishiin agarsiifattu kana. Egaa maal godhu hedduu tokko nama gaddisiisa isiniin jedha. Waaqayyo balaa akkanaa jalaa isin haa qabu. Warroonni bakka rakkoo keessa jirtan waaqayyo rakkoo keessaa isin haa baasu. Ishii tanarree waaqayyo rakkoo keessaa haa baasu jedhatiin tsilooti godhaafi maaliif jennaan obboleettii teenya dhugaa rabbii waan hedduu nama kamiyyuu waan gaarii hawwinaa bakka gaarii hawwinaa waan gaarii hawwinaa. Kanaaf dhugaa namni yoo miidhame miidhaan namaa namatti hin tolu. Hedduu tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa wanti godhan tokko hin jiru. Wanti walii godhanii sagalee walii ta'uudha. Gargaaruu sheer gochuu warroonni dandeechan viidiyoo ishii kana yoo argatan sheer godhaa isiniin jedha. Akka mana san keessaa baatu duduu lubbuun ishiin darbiniin ittiin akka jettu morma keessirraa muretan kaartoonii godhee abbaa keetii erganaan jechaa jirti jettee. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Kana jechuun qixxee duutiti. Dhugaa gariin isaanii fooqirraa darbamaa, gariin isaanii qurxummii nyaataa, gariin isaanii daldalata taphataa, gariin isaanii birrii ni ergina jedhanii birrii isaanii 6,000, 7,000, 8,000 nyaatamu. Gariin namatu isaan sobaa balleechuma maaliif balleechan ijoollee shamarran biyya arabaa kun yaa rabbii koo gariin birrii liqeeffatee dhoowwataa. Yaa rabbii koo furmaata qofaatti fidii dhugaa nu akka argitanii jirtanii. Innaa akkas isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa rabbii balaa akkanaa fi firoottan keessanis jalaa isaa qabu. Obboleewwan keenya hundayyuu biyya namaa keessa jiran waaqayyo siddeetii namaa keessa baasa jireenya gaarii akka jiraataniif abdii isaanii qabna. Isiniin jenna dhugaa hedduu tokko viidiyoon kun dhagam laphee kiyya akka cabseenatu beeka. Egaa hundi keenya siddeetii mana namaa keessa jirra garuu haa ta'u malee akkanaa miti. Alhamdulillah jechuudha warroonni mana gaarii jiraatanii dhugaa rabbii. Damooza xiqqaarree namaa kaffalanii nageenyanii si kabajanii yoo wajjin jiraatte baay'ee tokko namatti tolanii. Keessattuu kan akka si rukkutuu fi nyaata si dhoowwachuu kana wanni gadheen hin jiru dhugaa simmeetii addaati.
Dhugaan mucayyoon tun obboleettiin teenya tun obsa guddaa qabdi. Namni tokko aariidhaan waan baay'ee dalaguu danda'a. Garuu obsa guddaa qabdi. Waaqayyo obsa ishiidhaaf haa kennu. Ammumarree immoo waaqayyo miskiinummaa ishii kana gara laafummaa ishii kana ilaalee ishii cubbuu hojjettu tana isaas silas fayyaan qabanii jarri warra dhakaarraa uumame guyyaa tokkotti gaafatamuu danda'ama. Waaqayyo ishii gaafachuu danda'a. Akkanatti immoo humna miskiinaa waaqayyo sin dhiisu dafqa ishii kan jee sagalee dhoowwatte kanarratti inuu akkatti taphachaa jirti. Nyaata malee hojjechiisaa jirti. Hin qaxaqqaxxi. Dhugaa ani tun bineensa wayiiti malee namaa muti jiru. Daamonni baay'een gaggaariin kan namaa bu'an gizeetti dadhabde kan dadhabde siin jedhan gizeetti dhibamte kas siin jedhan. Tokko tokko immoo kinoo dhakaan akkanaati siin jira. Yaa maal gochuun hin danda'amu. Dhugaa akkasii siin jedha Rabbii mana akkanaa jalaa fi boota akkanaa jalaa isin haa baasuu isiniin jedha. Hundumaafuu maa gochuu hin dandeenye. Tsilootuma godhaaf obboleetti teenya akka mana rakkinaa kana dukkana keessaa ishii baasee ifatti akka ishee fidee bakka gaarii akka argattee hojjetattee maatii ishii gargaaruu fi obboleewwan ishii gargaaruudhaaf kaayyoo ishii immoo waaqayyo ishiidhaan milkeechuu abdii qabna innaa dhugaa Rabbii. Shamarran biyya Arabaa kun hedduu tokko garaa nama nyaatu hedduu tokko ofii isaaniitii akkanatti cobaa himimmaan isaanii buusaa birrii ofii argatan gariin warra jalaa balleechaa. Gariin immoo firatu jalaa balleechaa. Gariin abbaa manaatii jalaa balleechaa. Gariin jaalallee yookaan fireendii jedheetti sin jaaladhee sobee yeroo isheetti gubee gizee isheetti fakkeesse. Waan hunda ishee sammuu ishee tirree fuudhee qalbii ishee fuudhee maallaqa ishee fuudhee yeroo ishee fuudhee yeroo ofii isheetti bukattu yeroo isaatitti dabarsitee yeroo itti dabarfatee maallaqa ishee nyaatee jijjiiramee atti nugee gariin nama meeqame. Si jaalanne jedhanii sobanii 300,000 500,000 gariin immoo viidiyoo qullaa isaanii waraabbatanii gaddeebi'anii isaan tawwaarradanii sababa maallaqamaaf nuun ergine jedhanii sossobanii kun hundi gara laafummaadha. Dhugaa Rabbii beektan yeroo tokko himimmaan namni yeroo tokko himimmaa sin dursoo jiraate dhugaa nam tokko amma malsiirree dubbachuu yookaan deebii tokko deebisuu hin danda'u dafee boo'uu danda'a. Namni suni dhugaa nama akam gara laafessa obsee dadhabnaan himimmaa saniin rakkoo isaa sanii himimmaa saniin atti furaa jechaadha. Yoo bu'e inni aaree jiru suni yookaan inni cennaqamee jiru suni irraa furamaa jechaadha. Kanaaf dhugaa akka dandeechanii walii sagalee ta'uun barbaachisaadha. Namni gisee du'e bichaa du'a isaatii bu'uu osoo hin ta'in oduu carraa qabnu oduu kina uumama micoomtuni. Viidiyoo kana share godhanii nama ilaallatu baasee biyya san keessa jirutti biiroo biyya san keessa jirutti furmaata tokko argachuu danda'amti. Maaliif seeraan alaa namni tokko nyaatu malee hojjechuu hin danda'u, dhuguu malee hojjechuu hin danda'u, innaa rukutamuu hin qabdu, dirqama hojjechuuf nyaachuuf immoo hojjechuu. Maallaqni isheetis mindaan isheetis kaffalamuufii qaba. Inni guddaan biyyaa baate kaayyoon ishii biyyaa baate maallaqa tanaaf hojjedhee tan argadha nan jijjiirama biyya kiyyan jijjiirama maatii kiyyan jijjiira obboleewwan kiyyan barsiisa jettee biyyaa baate. Shamarreen biyya Arabaa ofii ishiitiif akka shaamaa qallattee namaaf akka ifaatetti ifti. Yaa hedduu nama gaddisiisa homaa gochuun hin danda'anye. Dhugaa Rabbi taabonni himimmaan ishii kana laalee waan miskiina haa dubbatu homaa gochuun silas maal goona waaqayyo sagalee ishiidha haa ta'u waaqayyo rakkoo ishii jirtu kana keessa ishee haa baasu. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Yaa Rabbii ko isin hin rakkisin bakka hin taane isin hin geenye jiruu keessan keessatti hin rakkatin shamarran biyya Arabaa. Dhugaa Rabbii inshallah akka guyyaa tokko ishee boochiste kana ishiinis bu'uu dandeechi ulee waaqa ishee rukutuu danda'a. Madaamonni tokko kan sammuu hin qabne kan sammuun isaanii dhufe kan sammuu akka dhakaatti yaadan dhakaan akka mamma bishaan itti naqan ofirra gadi yaasa malee gadduugaa namoota akkasiisantu jira jechaan. Kan yeroo birrii hojii isaanii malee kanatti gizee maallaqa jette isaan gubu kan maallaqa keessi jalaa nyaatan kan maallaqa keessa si dhugatan. Ijoolleen akkanaa asumaan naannoo isin jedha tokko maal nama godhu walaa badii hojjedhu walaa kontiraata hojjedhu barrii sitti qolfu. Baddee tiree jiraattee hojjettu barrii sitti qolfu intarneetii sirraa qolfu akka ati intarneetaan arginu intarneetii siin intarneeta yoo qabaatte rakkoo jiru himattaa jechaadha. Rakkoo amma micoomtu sababa
hiriyaan ishii bira deemtee viidiyoo kana waraabdeef rakkina waan ishiin jettu kana wannu himachuu yookaan waan ishiin jettu kana dhageenye jechaadha. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Yaa uga maal godhu sidasii rabbiin furmaataa fidu taabana furtamee warri furmaataa fiduu fi isin jira ijoolleen tokko lookshinumarree qabaattanii yookaan mana sana intarneeta yoo qabaattanii lookshinii keessan namatti ergachuu addunyoota kichanitti ergachuu maaltu beeka isaan yookaan oduma isin nama gaariidha jettanuu intarneeta sanirraa balleessuu danda'u. Hiriyoota keechan obboleewwan keechanitti dabarfadhaa. Maaliif oduu rakkoon tokkorree rakkoon cimaan tokkorree isinirra ga'e namuu martiree oduu dawwalattanii namni suni sin qaqqabuu danda'a jechaadha. Kanaaf madaamonni miiqanyaan tokko barree namatti qullufuu intarneeta sirraa cufu saniin booda mee intarneeta malee karamuu wal argita. Wayii akka biyya keenyaa bishaan hin buutu gabaa baatee bee namaa waliin argitu kan teechu mana kan argitu baddaan dhakaa jalli dhakaa bakka argitu hin jiru jechaadha. Gibbii alaa sitti qullufanii deemu. Dhugaa meeqa keenya kan balballi sitti qullufamee akka waan honnootitti akka hattuu takkaatti mana keessa si ol kaawanii gizee dhufan immoo sirraa baran hedduutu jira jechaadha. Garuu waaqayyo hundumaafuu fayyaa yoo jiraate obsii yoo jiraate hundumtuu hin darbu wanti hin dabarre hin jiru. Garuu viidiyoon kun dhugaa hedduu tokko laphee kiyya na cabse mee fuuluma ishee ilaala bakka dhidhii ta'e yaa rabbii kan oofturra kan mallaqa ishee dhowwatturre yaa carraashi. Dhugaa rabbii waaqayyo adagaa kana keessa siqaayii kana keessa waaqayyo taabonni 44 waan biyyaa ishee baase waan abbaa ishee waan haadha ishee rakkoo kana keessa ishee haa baasu. Hedduu tokkotti namatti dhaga'ama. Shamarran keenya bakka jirtanitti of eegaa. Fakkeenyaa fi namni tokko hojiifa tokko fakkeenya mana kuntiraata hagaati dadhabee hagaati onneessi keechaa buutu hagaati miidhaan tokko sirra ta'utti si hojjechiisu akkas ta'uu qabu. Hojii sitti baay'ate taanaan dhiistee bahuu qabdu. Mindaa nu si damaalamu mindaa faayidaa maal qaba? Nuti yeroo keenya maallaqaan dabarsaa jira. Isaanii maallaqa sanii egaa of danda'anii maaf nu hojjenne? Shinti beekii fi lafuma qulqulleechuu mana ofii qabachuu dadhabaniiti nu biyya keenyatti haramaa haramne gulgullee dhahiisa dhoofnee qixxee dhiiraa hojjennee jireenya keenya akkasitti fooyyeffata maatiin keenya nu turee akkasuma. Garuu kanis qabbata jechaadha dhugaa rabbii. Yaa maallaquma ishiin immoo akkasitti itti taphattee maallaquma ishii sanuu dhugannitee bee waan gaariidha. Egaa homaa gochuun hin danda'amu. Kanaafuu rabbii waaqayyoo rakkina kana keessa ishee habaasuu obboleettii keenya shidhaan jenna. Hedduu tokko dhugaa hedduu tokko inni biraan immoo shamarran keenya biyya namaa keessan jiraatan rabbiis jedhaa maallaqa keessan harkatti qabadhaa. Maallaqa keessan harkatti qabadhaa. Maallaqa keessan malee fira hin qabdan. Yoo rakkattan irree kan dajanii isinii ta'u maallaqa keessan. Yoo maallaqa hin qabaanne haati keechan kasin dhalte haati keechanuu isin hin jaalattu. Haati keechan dhugaa. Kan haadha ofii caalaa nama jaalatu jira isin hin jaalattu. Maaliif ree kan ofii dhiiratti fixxe. Oduma ergitanii isaanumti isin jalaa fixxe kan ofii dhiiratti fixxe. Bakka geechite hin beeknu jedhu dhugaa. Kanaaf maallaqa keechan qabadhaa. Eenyumaa haa ta'u warra maatii keessan haa ta'u abbaa fi haa ta'u maallaqa keechan qabachuun nama barbaachisa isiniin jedha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Ani kanumaan jechuun dhufee maallaqa keessan akka of jalaan bittinneessitanii bakkuma argitanitti akkuma barbaadanitti namuma argitanii hin kenninadha. Maatii keechanis waan hunduu akkaataa qaba. Waan hunduu akkaataa qaba dhuma qabasi wanti dhuma hin qabne hin jiru maallaqa irraa qabaattee dhabuus dandeecha. Kanaaf of ilaallachaa tuma maallaqa irraa gizee kennitanii waan hunda gizee jettanii of eeggachaa malee maatiin keechanii akka bishaan gabatee irratti namni yeroo hunda warra ofii gargaaru jechuudha. Warra akkana hoosiniin jedhu bishaan gabatee irraa takka as jallata takka achi jallata. Bakka tokko dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu maallaqa keechan qabadhaa isiniin jechuu barbaade of jala hin bittinne jechuudha. Akkanatti kan rukutamtanii fiddanii maaf maallaqa keessan balleessitu?
Akkasii isiniin jedha uummata gashtii uummata jaalalaa. Maallaqa keechan maallaqa kee malee firan qabdu biyya ormaatti galtee oduu liqaarrii gaafatte dhugaa rabbi yookaan hojiin beektu kan jireenya biyyaan beektu nutti muruudhaaf siin jedhu malee liqaan argattu ati ofii keetii asii nama 10,000 20,000 ergaa turte nama bilaash isa kaleecha si kadhachaa turetu gizee ati harkaadhaaf ta'uu siin jedha yoo ati wayii gadii isa kaleecha bultu sanii gadi taate kanaaf jabaadhaa maallaqa keessan harkatti qabadhaa isiniin jedha uummata gashtii maallaqa keessanii eenyumtuu maasiniin godhu maallaqa keessanii nana hatta haadha sin dhalte caalaa maaltu jira haadha nama dhalte caalaa wanni gaariin jira